garbii onnaatti yookaan garbii biraatti baqattummaaf gaafuu dinaan geeffamaa ture. Al sanaan tutan. Yeroo nagaggeessani gara dirreen kan deemne. Kanaafuu hin danda'u iddoo barbaade haadha kootiin bahee jechuudha. Ani garuu onnee kiyya keessatti wanni ani beekuuf wanni ani kutaammattee qabsoo bilisummaa Oromoo irra eeggate biyya alaa bahee jireenya konfaktuu hin barbaadu suni kakuu kiyya kakuu sanaan immoo Oromoo ni wareegama kan wareegamu immoo Oromoo waan na beekeeni waan qabsaa hadduu koo hubatee osoo hin taane toluman du'aati maaliif saaba hin beekne wallaalummaan arraa barachuu qabuurraatii mataa isaa irratti godhuu ijaarratti gaaffii gaafachuu dhadhaa siyaasaa sana keessaa dadhabachuu qaba hin dandeenyeeti kan qabsaa'an malee saba of beeku saba barate saba mirga ofii gaafatu saba dirqamaan mirga isaa beeku saba waan isa nyaatu isa baasu beeku sanaaf isa qabsoo gaggeessan kanaaf Oromoo tolma duuna kanan jedhu haala akkasiin dirree liqaa dhufuu keessatti ji'a sadii fi itti digdamii tokko Sudaaniin qaxxaamuree deemee dirree liqaa seene gaafa seene akka duwwaan seene gaafa seene erga jaalu laggataa wajii wareegamee maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaatti namni tokko hin turre. Haala kanaan dirree seene dirree duwwaa sana taakuu fi osoo badanni tokkollee ittiin dhabee qawwee manfaanni kan akkatti dhalametu jira. Sana seenaaf hin kaa har'a dubbatamu. Kan dubbatamu qabu wanna nama guddaa jechu malee akkaataatti qabuutu argame miti. Akkasii jalqabe. Haala kanaan lollee ifalle dhiiga fincaan booyyuu akka inni gaaffii nurraa gaafate fincaan booyyuu tolchulee bifa kanaan karaa nagaa gallaa dhalate. Osoo mootummaa dhukaasan dhaabii dhukaasa dhaabaa nuun jennaan abida fudhate. Jaarmiyaa dhiibuu kan jedhu kana ilaalu gaati. Ajajaan lafa qabattee jirtu humna taatee jirtu irratti illee dhukaasa dhaabisee jirtu itti kuma fudhachuu caalaa ajaja fudhachuu hin jiru addunyaa kanaaf. Ajaja sana fudhannee dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuu sana keessa mootummaan lafa irraa nuwwichisuu fi lola itti fufuu ture. Ajaja waan itti sana qabamnee dhufaa ture. Haala akkasii keessatti immoo inni itti aanu biyyatti galuu irraa dhufe. Biyyatti galamuun duraa waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo fixachuun dirqama dhiiban. Mootummaan kuni gaaffii qajeelchuu bifa kaleessaatii dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa tokkicha kanaan kan hiikkate dhaabota kaleessaa kana. Mootummaan tokko dhaaba tokko dhalamee qajeelchuun baay'eeffama. Jarri kun immoo amanamuu hin danda'an. Oromoon bara hedduu cimeenyameera amantaa namarra kaa'achuutiin kan jedhuuni waraanni bilisummaa booddeessaa rakkoo ta'a. Isa qabsaa'onni kenni kuni qabsoo Oromoo boofaaf hedduu leekkee harkisan hiikitti gadhiisan liqxii jettan sana ta'aa jedhee adeemu yeroo sanaatti hiibe. Eegduudhaan illee maastee fudhanne yeroo qabnu warri Eertiraa rakkoo Itoophiyaa waliin jirtu fudhaniiru waan ta'eef biyya keenya keessan taa'inaan jedhanii jedhan. Kana immoo gaaffii kanaan dura kaasaa ture ati beeksa jaalanne. Eertiraa baqanii itti baqanii kannaan biyya itti baqanii dhamanii qabsoo Oromoo hiriyyummaa irratti hundaa'e Oromoo bilisa bahee biyya isaa qabatu akka isaanii keenya beekna jaarsoleen keenya kana jechuun hin dandeenye yookaan immoo iddootti baqatan waan dhabaniifi bakkuma baqatan waan ta'eef akkasitti deemnee taa'aa ture kanatti dhalatee gaaffii makaleessa kaasaa ture dhalatee kanaaf warri kun edderattootaatii dhiqatanii durayyuu hin barbaadanii kanaaf fidanii haayaa. Maal wayyabe gara alaatti bahaatii rakkoo keenya kana bakka namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan jiru akkuma jettan sanatti xumuramee akka lammataa hin taanetti gaaffii Oromoo deebii argachuu qaba. Haga gaaffii Oromoo deebii argannetti immoo amma akkuma kaleessa xiyyaaraan guuramtanii galuu jecha Oromoon ijoollee isaa akkuma kifilii qabsoo kana keessatti fixuun dirqama hin turre sirrii hin turre jennaan inni damee biyyatti galamee jiru. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo deebii arganne biyyatti galan. Biyyatti galamuu qofaa miti. Jaarsummaa ani kanaan dura kanan beeku gaafa qeerroo fi qarree Oromoo finciltu gaaffii mirgaa gaafatu warra akka abbaa duulaa gammadaa faatu namatti dhufee nama sokkota. Malee hooggansi abaa'oo ka umurii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee waliin dhaabbatee gaaffii sabaa deebisuu fi jaarsummaa itti dhufee asii achi waliin jaarsummaa deemu nutti jaarsummaa akkasii ture. Gaaffii isaan inni dhiyaate hiikkata akka dhufu
mootummaarraa osoo hin taane qaama keenyarraa nutti dhufe. Wanni akkasii hiikkadhaan kun immoo qabsaa'ota kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa keessatti hiikkatanii kooleeraa fi garaa kaasaaf fide 30,040 ta'uu kanatti deebii argannaa biyyeessaa hedduun abbaan biyyeessaa hedduun ala ilaalaa hafe kanatti hin seennu jechuun achirraa dhalate. Haala kanaan jaarmiyaan sun har'aa jalatti buluu didan jaarmiyaa diigan jedhan kun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bitaa jiru ni qopheeffamamu bifamtanii haftu ka zoonii kibbaa jiru ni galaa kan inni galuu fi sababni isaa immoo bayyata irraa kunna akka keessa of danda'e hin lolatu gaafa bayyanii irraatitti akka kennataa kan jedhameetti hogganoonni keenya warri har'a isaanii namni ololu jalatti buluu diddan jedhan kuni hundi ololani yeroo barbaachise waraabbii sagalee fi barruu wajjijjiiraa turre jira teknoolojii galannaa ta'u amma wanni wanta banii dura darbanii hin jiru mana eeba'uu qaba waan ta'e Oromoo kalachuu qaba waan ta'eef yeroo ni barbaachisa ta'e an ololanitti. Ololuu ta'e kanaan dura ololan barbaadu hojii kana isa mana ololanitti. Wanni kun ni barbaada mataan Oromoo ni kennaa jechuudha gaafa haala akkasiin